oduuwwan maddeen alaatii qabadhe tayyoon darbuu Naayijeeriyaa fi England taphattoota isaaniif simannaa gootaa godhaniiru. Naayijeeriyaan garee dubartoota shaampiyoonii Afrikaa ta'eef simannaa goote. Wanjaa Afrikaa dubartoota Morokootti qophaa'een Naayijeeriyaan booda ka'uun qopheessuu sagantaa sanaa Morokoo goolii 3-2 injifachuun yeroo kurnafaaf shaampiyoonii Afrikaa taate. Hanga boqonnaatti goolii 2-0 durfamurraa kan turte Naayijeeriyaan booda ka'uun injifannoo argatteef biyyattiin kabaja guddaa argattee jirti jedhame. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boolaa Ahmad Tinubu garee shaampiyoonii ta'e simachuun badhaafanii jiru. Miseensonni garichaa appaartaamaa abbaa ciisicha 3 fi doolaara Ameerikaa 100,100 argatanii jiru. Akkasuma miseensonni koree teeknikaa doolaara Ameerikaa 50,000 badhaafamanii jiru. Haaluma wal fakkaatu garee England shaampiyoonii Awurooppaa ta'ee fi simannaan gootaa taasifamee jira. Waancaa Awurooppaa Siwiizerlaanditti qophaa'een England peenaaltiidhaan Speen injifachuun irra deebiin shaampiyoonii Awurooppaa taate. Gareen England gara biyyaatti yoo deebi'u simannaan gootaa taasifameefii jira. Alexander Isak Liverpool'tti makamuuf walii gale. Alexander Isak Liverpool gatii Newcastle jijjiirraaf isaaf dhiyeessee kaffalaan kilabichatti makamuuf walii galeera. Miidiyaaleen akka jedhanitti Isak waliigaltee waggaa 5 Liverpool mallatteessuuf waliigaluutu ibsame. Liverpool gatii Riikoordii Jijjiirraa taphattoota Englandin Alexander Isak Newcastle irraa akka mallatteessifatu Fabrizio Romanoon barreesseera. Alexander Isak kilaboota biroof mallatteessuuf akka barbaadu Newcastle erga beeksiseen booda Liverpool mallattoo isaa argachuuf hojjechaa jira jedhame. Newcastle bakka Isak taphattoota sarara fuulduraa mallatteessifachuuf hojii eegaluun jijjiirraan taphatichaa gara Liverpool taasisuu dhugoomuuf akka dhiyaates akeeka. Alexander Isak bara 2022 Newcastle'tti kan makame yoo ta'u taphoota 86 goolii 54 galchuu danda'ee jira. Bara dorgommii 2025tti Premier League England irratti gooliiwwan 23 galchuun gahumsa bareedaan barichas goolabe. Oli Watkins fi Benjamin Sheshkoon Manchester Unitedin barbaadamaa jiru. Manchester United taphataa sarara fuulduraa mallatteessifachuuf sochiirra jira. Kilabichi taphattoota barbaadu keessaa tokko taphataa sarara fuulduraa kilaba Aston Villa Oli Watkins fi taphataa RB Leipzig Benjamin Sheshko akka ta'an himame. Oli Watkins bara darbe Aston Villaaf goolii 16 galchuun RB Leipzigiif kan taphatu Benjamin Sheshkoon ammoo goolii 13 lakkoofsiseera. Taphattoota sarara fuulduraa dhabuun rakkachaa kan jiru Manchester United taphattoota lameen filannoo isaa jalqabaa akka taasisee ibsamee jira. Hooggantoonni Manchester United taphattoota hin barbaachifne geggeessuun mallaqa argamuun Benjamin Sheshko fi Oli Watkins irratti oolchuu barbaadus jedhamee jira. Jalqaba Arsenal ammatti Newcastle'n kan barbaadamu Benjamin Sheshkoon filannoo jalqabaa Manchester United akka ta'e ibsameera. Taphataan ganna 22 Sheshkoon taphoota 33 goolii 13 RB Leipzigiif galchuun yaadatama. Aston Villaan jijjiirraa taphataa ganna 29 Oli Watkins irraa paawundii miliyoona 60 ol barbaaduun jiran isaa gaafii keessa galuu akka danda'us eeramee jira. Taphataan sarara ittisaa kilaba Arsenal William Salibaan kontiraata kilabicha waliin qabu dheeressuuf jedhamee jira. Taphataan lammii France William Salibaan kilabicha keessatti taphattoota murteessoo ta'an keessaa tokko ta'uunsaa ni beekama. Taphatichi qophii gannaa kilabiin Arsenal Singaappooritti geggeessaa jiruu fi sababa waliigaltee dheeressuuf garas akka inni malee ibsamee jira. Joao Felix bara 2019 Atletico Madriditti gatii jijjiirraa taphattoota guddaa sadaffaan kan mallatteesse yoo ta'u amma gara kilaba Saudi Arabiyaa Al Nassr deemuun taphachuuf walii galee jira. Liverpool jijjiirraa taphattoota ganna kanaan poondii miliyoona 300tti siqu baase ammallee taphattoota sarara fuulduraa mallatteessifachuudhaaf sochii irra jira jedhamee jira. Akka walii galaatitti oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qabadee xumureetan jira.